Yooyaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota maatiidhaan koo akkam jirtan nagaa fayyaa keessanii anis nagaa jira akka nagaa jirtan hunda keessaniyyuu abdii qaba kam jirtan addaan bannee jira na dhufeen jira yaada waluma bira jirna fakkaate biizillee taanu wal qubaachuu wayya jechaa fi deddeebinee isinitti dhufaa jira saniifuu dhimmoota ciccimaa baay'ee kana mattolaan isiniif qabadhee dhufe viidiyoo wajjin haga dhumaa turtii godhuu hin dagatinaa. Warqilaa bitee qeerroo shoggotee bitee bitii qeerroo shoggotee bitee bitii diinaa hin gilmeeffannuu diinaa Oromoo lafarraa bitee diinaa Oromoo lafarraa bitee. Warqilaa bitee qeerroo shoggotee bitee bitii qeerroo shoggotee bitee bitii diinaa hin gilmeeffannuu diinaa. Waa'ee siifanii isinitti haasa'u hin jiru. Siifan eessatti dhalatte siifan eessatti guddatte ka jedhutuyyuu natti dhagahame. Erga akkas yaade immoo jecha Abiyyiitu narra dhufee jechuudha. Kanaan dura Abiyyi maal akka jedhe hin yaadattan jedhee yaada waa'ee Arsiiti irratti Arsii keessa gowwaa tokko jiraa jedhe. Egaa Arsiin dhiira Arsii dhiisitii shamarri Arsiitu goota jechuudha. Siifan dhalattuu Arsiiti. Hadaamatti guddattee garuu Arsii irraa dhalattee jechuudha. Arsii jechuun goota magarsaa jechuudha. Lafti Arsii waan goota magarsuuf gowwaatu jira Arsii keessa Abiyyiin jedhee bakka sanitti Abiyyitti maaltu dhagahama ka jedhu sunatti dhagahame ilmaan Oromoo. Kanaaf bakka san xiinxalaa isiniin jedha. Saniif shamarran Arsiillee nama boosan dhirsa Arsiillee nama boosan. Dhiirti Oromoo fi shamarran Oromoo kutaa kamiitu qeequu hin barbaadu. Yaani ka Arsii gaariidha ka biraa badaadha osoo hin ta'in jecha Abiyyi irratti deebisaa jira jechuudha. Jecha Abiyyiiti irratti micattiin sun deebistee jirti jedhee yaada. Galatoomi jennaani goota keenya isiinii. Egaa isaan osoo isaan alaabaa lumuuxxii sana baadhatanii deeman alaabaa adda bilisummaa Oromoo addunyaatti nu beeksiste jechuudha. Kana arguu caala wanti nama gammachiisu hin jiru. Inni biraa mootiyyuu Galaanaa Gaaromsaa artistii keenya kabajamaa fi jaalatamaa girrisa duula irratti banaa jira. Jarakaan duula irratti banaa jira. Akkuma yoo duraa intini isaan aanuyyaan fakkeenyaaf na xaxxata waa'een lubbuu isaa haamaaru waa'ee na caalu na qoccaa jechuudha. Maaliifi intervii san irratti waa baay'ee jennee turre. Maaliif callisee sila saba isaa maaliif jalaa callisee mucaa kana ija guddaan laallaa as ba'ee nu dubbatu qabaa namoonni jedhee baay'ee jira. Maaliif inni dhabamee jennaan eessa dhaqe as ba'ee haa dubbatu saba isaatiif maal yaadaa jiran akkana yaadanii hin seene nu harkaa galaafatanii jechuudha. Amma mee waa'ee Galaanaa maaltu deemaara waan jedhu waliin laalla jechaadha isinii galee. Akkasitti isiniin jedha Galaana irratti biltsiginnaan duula bananii jiranii jechuudha. Duulli isaan banan Galaanaan sirboota isaa guutuu isaa waan waggaa tokko muluu dhabame waan waggaa tokko muluu callisee eessa dhaqe jedhee gaafii nuti ta'e eessa dhaqe mucaan kun jennee gaafii ilmaan Oromootti ta'e daqiiqaa muraasa keessatti deebii gahaa isinii deebisee jechuudha Galaanaan. Deebiin inni isinii deebise hundisaa meeshaan inni fayyadamillee akkaataan inni itti kilippii hojjates akkaataan inni itti wanti hundi isaa ergaa qabas hiika qabas. Kilippiin isaa guutuun hiika qaba uffanni isaa hiika qaba akkaataan inni itti haasa'e hiika qaba wanti guutuun isaa hiika qaba jechuudha. Kun immoo dhaqeetiin gubee jechuudha biltsiginnaa. Biltsiginnaan mucaa kana ani hin beeku Rabbi ijarraa haa eegu du'aayii godhaaf jechuudha. Mucaa kana du'aayii godhaaf garuu dhaamsaan dabarsuu barbaadu ilmaan Oromoo Galaanaan as ba'ee haa dubbatu. Mee faarsuu kanallee baay'ee hin faarsinaa jechuu kiyya osoo hin ta'initti by the way namni gaarii ta'e addunyaa kanarra dhabamaa jira jechuudha. Namni ija Oromoo ta'e tokko hin dhabamsiisanii jechuudha. Ani keessa kiyyatti jechuudha.
dhugaa rabbi baay'ee sodaata fi jara mucaa kanaa keessi kan koo baay'ee na sodaata jechuudha. Maaliif mee barreeffama taa'ee danda'a barreessi ilaala barreeffama tokko mee warroonni gowwaadhaan kun kataban jechuudha gara feesbuukatiin seenaati ilaala. Na baay'ee miira keessa nama galcha jechuudha. Akkuma amma jecha galaanaan sirba isaati irratti ergaa guddaa dabarfate barreeffamni isaan dabarsanillee ergaa qaba hiika qaba jechuudha. Hiika qaba jechuudha. Kanaaf mucaa kanaaf nama sodaachisa. Ilmaan Oromoon mucaa obsa hacee kana jechuudha. Yaa Oromoo eeggachuu qabda mucaa kana. Mucaa kana sirriitti eegumsi guddaan godhamuufii qabaa jedhee yaada. Garuu eegumsi guddaan akka godhamuuf hin barbaadan akka mataa kiyyaatti baay'ee sodaadha fi shirri deemaa jira. Shirri deemuun as babaasanii dubbachuu jalqabanii bar keessan immoo kana caalaa jechaadha. Akka keessan shirra xaxaa jiran kana caalaa jechuudha. Garuu mucaa kanaa dura akka eeganiin barbaachisaa. Sagalee akka eegumsi isaaf mucaa kanaaf taasisamu godhaa irratti waa baay'ee barreessa. Akkasitti ilmaan Oromoo jabaa fi osoo lubbuudhaan jiru jabeeffatudha malee gaafa lubbuudhaan hin jirre seenaa bo'uun gaariidha miti. Amma eegumsi godhamuufii qaba abbootii gadaa abbootii amantaa kan Itoophiyaa keessa jiraatanitti iyyitanii mucaa kanaaf akka eegumsi godhamuuf amma ajjeesa addaan hin beekani bara akkuma yeroo sana akka jedhan sanii akkam jedhee isinitti guutumaan guututti galaana eegumsi cimaan godhamuufii qabaa jechuudha. Eegumsi cimaan godhamuufii qabaa jechuudha galaanaadha isinii galee. Sababni isaatis galaanaan akkuma Hacaaluun xilaata qabu galaanaan illee xilaata akka qabu viidiyoo irratti dubbatee jira. Viidiyoo sooshaal miidiyaa irraa oofaa jiranii asirraallee oofaa jiranii namni argin hin jiru jedhee yaadu. Akka xilaata qabu akka lubbuu isaarraa immoo bayeeti sirba kana baases isinis taraddaatan jedhee yaada. Galaanaan sirba kana yoo hojjetu lubbuu isaarraallee akka bahee mul'isaa. Egaa waa baay'ee mallattoo baay'ee qaba sirbisaa hundisaa hiika qaba. Waa hundisaa hiika qaba jechuudha. Hiika isin hojiitti kennuu hin dandeettanii. So jabaa fi osoo jiru jabeeffatanii Oromoon mucaa kana jabeeffachuu qaba. Oromoon mucaa kana eeguu qaba. Eegumsi cimaan galaanaadha ta'uu qaba. Biltsiginnaan ol bayanii haasa'uu jalqabanii jiranii amma isaan yoo akkanatti ilaal nama akkanaa kana mataa gadi hin dhayin nama akkamiisu qarreesaan isinii galee nama akkanaa kana mataa Oromoo kana cabsuu barbaada waan ta'eef please mucaa kana eegumsaa godhamu bakkuma jirutti eegumsi isaa taasifamuu qaba isiniin jedha. Ilmaan Oromoo mootiyyuu waboo wajjin ta'a gammachuu waboo guruppii waboo keessa seenaatii gara feesbuukiitiin jajjabeessaa. Gammachuun isaanii gammachuu kan keenya injifannoo guddaa galmeessaniiti jiranii. Injifannoo isaanii walumaan ittiin haa gammannu. Gama peejii isaaniitiin maxxansaa jiranii peejii isaaniitirra gallee akka jajjabeessin kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akka sheerii goonee diina garaa guunu akka jajjabeessinu isaan immoo haamilee akka qabaatanii jajjabinaan jechuudha itti fuufaan biyya keenya ceesisan biyya keenya irratti demokraasii nuu fidanii biyya keenya irratti konfidensii qabaannee jiraachuu akka dandeenyu taasisuudhaaf kan jira. Akkasitti isiniin jedha waboollee cinaa dhaabbannu hamma danda'ame hundaaniyyuu gara feesbuukitti illee peejii isaanii dhaynee guyyaa guyyaan waan isaan guyyaa guyyaan gadhiisan hundaayyuu bira dhaqnee akka simannee akka haamilee taanee fi isaan jajjabeessinuun isin gaafadha. Akka sabni guddaan haamileedhaan isaan eegaa jiran akka beekanitti laayikii gootanii fi peejii isaanii guddiftanii
peejii isaanii irratti obsaan wantoota haarawaa injifannoo isaan galmeessan akka simattan isin gaafadha. Egaa waboon injifannoo gurguddaa jechuudha galmeessaa jira. Sammoona kana injifannoo guddaa qabna baay'izawee waa 3 moo 4 micattiin Arsii nu boonsitee injifannoo guddaa galmeessitee jirti. Oromoon takka sirba akka ittiin daawwate sirba kana daawwatee aartii Oromoo guddisuudhaaf qophii isaa xumuree jira. Akkanatti akkaayu akkuma Itoophiyaatti guyyaa 2 keessatti sirbi akkatti guddate hin jiru. Sirbi miliyoona galee hin jiru. Dhugaa baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa saniin jedha. Haaluma kanaan Oromoon itti fufuu qaba. Oromoon reefu dammaqee ammas dammaquu qabdaan saniin jedha. Inni biraa immoo gammachuu waa 3 wabolleen gammachuu nu galmeessee jira. Akkuma san immoo fayyeen kennallee sirba ajaa'iban nu baasee Faayisaa Furrii kan sirbarraa dhukatee ture, kan sirba qaata dhiisee jedhee gara biyya namaallee deebi'ee jechaan dhageenya barree. Egaa gara walleetti deebi'ee jira innillee welcome baga dhuftee jennaani, baga nu deebitee jennaani. Fayyeen kennallee sirba ajaa'iban nu baasee ka aadaa Oromoo guddisu, kan aartii Oromoo guddisu, kan hiika qabu waa hunda isaarratti kilippiin isaallee baay'ee miidhagaadha, baay'ee bareedaadha. Na fayyeellee dhaqaatii jajjabeessaa siniin jechuun barbaada. Na dhaamsanii dhaamuu barbaadu guddisee galaanaadhaaf eegumsi godhamuufii qaba. Inni biraa immoo waboon wantoota jajjabaa galmeessaa jira samoona kana waan ta'eef gara peejii isaaniitiin waboo haa jajjabeessinu. Sheer hagoon wantoota isaan gadhiisan sheer godhuudhaan addunyaa balleessaa. Girrisaa wanni jedhamtaniif waan girriftaniif bara kana hojira oolchutan. Sirba galaanaa miliyoona galchuun keessan baay'ee nu boonseera. Girrisaa waan ta'e argisiistan isin galee.